Kam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u nagaa kootii fayyisaadha qubee akkaadaamii irraati. Viidiyoo kana irratti kan nuti walitti ilaallu keemistirii kutaa 12ffaa yuunit 1 Acid Base Equilibria kan jedhu walitti ilaaluu jalqabne ture. Viidiyoowwan darban irratti viidiyoo kana irratti immoo paartii 5ffaa irra kan jiru common ion effect kan jedhudha jechuudha. Kan nuti walitti ilaallu jechuudha the common ion effect. So barattoonni baay'een keessanii mabaddii partittaanu jechaa tootanii kunoo deebi'etanii hin jira dhiifamanaaf godhan jedha. Rakkoo dhuunfaatii fi kan nuti gargar kunne turre. Okay, the common ion effect itti osoo hin darbiin dura jechuudha. Mee activity 2.17 kana 1.17 kana wal faana ilaallu. Asirratti maal jedha? In grade 11 chemistry you learned Lee Chatellier's principle. Lee Chatellier's principle barattanii ture jechuudha. Kutaa 11 irratti make a group and discuss the following and present your report to the class. Industrially, ammonia is produced by Haber process. Ammonia ni maltin kan oomishamu industrial keessatti jechuudha. Haber process idaatiin kan oomishamu. Write a chemical equation for the production of ammonia in the Haber process jedha. Kan immoo processicha keessatti ammoniaan akkamitti akka inni oomishamu chemical equation isaa barreessi jedha. Mee fakkeenyaatiif barreessa sanitti agarsiisuuti. So kana yeroo barreessinu jechuudha. Ammoniyaani Haber process keessatti jechuudha. Kan inni wal nyaatisa gaggeessu nitrogenii fi hydrogenii wal nyaataniitidha kan ammoniyaa uuman jechuudha. So let iddoo kanatti nitrogeniin gaazii ta'e jechuudha. Tokko wal nyaate eenyu faana hydrogenii gaazii faana jechuudha. Hydrogen gaazii faana yeroo wal nyaatu Haber process idaatiin maal uuma ammoniyaadha kan isaan nu kennan jechuudha. Ammoniyaa gaazii jechuudha. So akka kanatti erga barreessanii booda dirqama wal madaaluu qabu wanti dhaatii fi wal madaalchisnee kaa'uun dirqamadha jechuudha. Mee inspection method fayyadamne yookaan immoo bifa yaalii fayyadamne jechuudha. Walitti naamuu madaalchifnu iddoo kanatti nitroogeniin 2 asirraatiin immoo tokkodha. So utuun iddoo kana 2 kaa'e. Iddoo kana jechuudha. Nitroogeniin 2 asirraanis meeqa ta'eera? 2 ta'eera jechuudha. Sana booda hydrogeniin garuu asitti meeqadha? 2dha. Asitti immoo meeqadha? 6. Sababiin isaa maaliif iddoo kanatti 3 qabna, iddoo kanatti immoo 2 qabna waan ta'eef fakkeenya iddoo kana egaa 3 toon kaayoo hydrogeniin 6, hydrogeniin 6 ta'e, nitrogeniin 2 asirratti 2 ta'e. This is the chemical equation of the production of ammonia in what? In Haber process. Erga barreessinee booda lammaffaa irratti kan jiru kana dhagaa amma viidiyoo kana irratti kan nuti barannu faana kan wal qabatu jechuudha. Yookaan immoo konseptiin isaa kan inni walitti dhiyaatu jechuudha. Asirratti maal jedha? Assume the reaction is at equilibrium irra jira jennee haa yaadnu jedha. Asirratti reactioniin kun jechuudha equilibrium irra gaheera jennee haa yaadnu. What is the effect of adding more ammonia to the equilibrium system? Asirratti nitrogen plus hydrogen gaazii kanarratti ammoniyaa gaafa nu kennu jechuudha. Yoo garuu ammoniyaa baay'eetti daballe maalidha asirratti jechuudha. Akka Lee Chatellier's principle jechuudha kutaa 11tti akka barattanitti yoo karaa product kan jiranii concentration isaa yoo dabalee reactioniin sun gara kamitti wanti ta'a jedha to the left jedha. Kanaaf iyyuu the reaction shifts to what? Shifts to left ittidha jechuudha. Kan inni wanti ta'u jechuudha. Shifts to left yookaan immoo backward reaction gaggeessuu barbaada. Sababiin isaa maalidha? Kun gaafa baay'achaa deemu kuni wal diigeetii maal gara kamitti jijjiiramuu barbaada jechuudha. Gara nitrogenii fi hydrogeniitti jijjiiramuu barbaada jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Kuni this equilibrium reaction irra jira waan ture ta'eetiif jechuudha. Kana jechuun gara fuulduraattis gara duubaattis jira waan ta'eef reversible reaction idha sababii ta'eetiif jechuudha. Inni kan biraan biirra kan jiru maal jedha? Removing ammonia from the equilibrium system jedha. Equilibrium system kanarraati ammonia jiru kana keessaatti remove gochaa deemna yoo ta'e kan immoo keessaatti baasaa deemna yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin if the concentration of ammonia is decreased jedha jechuudha karaa biraatiin. So ammoniyaan kun gaafa xiqqaachaa deemu immoo maal ta'uu barbaada? Equilibrium irra dhaqee ga'uudhaatiif jechuudha. Nitrogeniin kunii fi hydrogeniin kun wal nyaatanii maal uumuu barbaadu jechuudha. Ammoniyaa kennuu barbaadu jechuudha. Ammoniyaa kennuu barbaadu jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti immoo kun maal ta'a? Shift to right ta'a jechuudha. Iddoo kanatti immoo gara mirgaattidha jechuudha. Yookaan immoo gara kanaattidha jechuudha. Kan isaan deeman jechuudha asirratti. Inni kan biraanii siirra kan jiru immoo maal jedha? Adding more hydrogen gas to the equilibrium system irratti asirratti hydrogen gaazii mootootti daballe asirratti jechuudha. Hydrogen gaaziin kuni gaafa concentration isaa itti dabalaa deemu amma laala karaa reactantiin kan jiru maal ta'a jira jechuudha. Baay'achaa jira miti. So maal ta'uu barbaada jechuudha reactioniin kuni shift to the right itti dhaammas jechuudha. Iddoo kanatti shift to
zeraayitiidha jechuudha. Gara fuulduraattiidha kan deemu barbaadu. Sababiin isaa maalidha? Equilibrium irra ga'anii dhaabachuu barbaadu waan ta'eetii fi wal madaaluu qabaa jiru. Concentration asirraa jiruu fi asirraatiin jiru jechuudha. Irra jireessaatiin immoo Chatelier principle maal akka jedhu irra deebitanii laaluu ni dandeessu jechuudha kutaa 11tti. Inni kan biraan iddoo kanatti maalidha? Decreasing the concentration of both hydrogen and nitrogen gases. Hydrogen gaasiidhaa fi nitrogen gaasiin gaafa decrease ta'u asirratti concentration isaanii jechuudha wal faana. Gases from the equilibrium system kana keessatti jechuudha nitrogen gaasiin kunii fi hydrogen gaasiin kunii gaafa isaan concentration isaa decrease ta'anii maal ta'aadha wanti kun. Kanaaf iyyuu gaamma karaan kun xiqqaachaa jira miti karaan kun gatii xiqqaachaa jiru inni kun maal ta'a jechuudha to the left wal nyaati isa gaggeessaa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti maal jennee barreessina jechuudha shifts to the left. Shifts to left. Kun egaa amma asirratti egaa sababii maaliif dhalaalaa egaa kan nuti ilaalle asirratti karaa reaktaantii kan jiru kuni yoo dabalaa deeme jechuudha reakshiinichi gara kamitti wanti ta'a gara fuulduraatti deema jechuudha yoo immoo karaa piroodaaktii kan jiru kun immoo dabalaa deeme immoo gara duubaattidha jechuudha yookaan immoo karaa kana xiqqaachaa yoo deeme wanti kuni gara kanattidha jechuudha kan inni reakshiiniin keenya kan inni deebi'aa deemu jechuudha so inni kun egaa amma maaltu walitti fida common ion effect faanaa jechuu dandeessu. So common ion effect jechuuni it is the shift of ionic equilibrium. Ionic equilibrium ni shift gaafa ta'udha caused by the addition of solute that provides ion that takes part in the equilibrium. Asirratti ilaala common ion effect jechuuni ionic equilibrium tokko shift akka inni taasisu. Sababii maaliitiif? Sababa addition of solute yookaan immoo bulbulli biraa jechuudha. Sababii dhufeetti dabalameedhaaf garuu maadha common ion warra walitiin qaban jechuudha. Common ion warra walitiin qaban. Fakkeenyaaf asirratti ilaala. Nitroogeniin asirra jira miti. Nitroogeniin kun gaafa dhufeetti dabalamaa deemu maal ta'a jenneerra? Kuni gara fuulduraattidha yookaan immoo toward the forward directionidha kan inni dabalaa deemu jechuudha. Yookaan immoo shift to the right. Miti kan inni ta'u gaafa nitroogeniin kun dabalaa deemu. Akkasuma immoo gaafa hydrogeniin kun dabalaa deemullee to the rightidha kan inni dabalaa deemu jechuudha. So asirrattis immoo gaafa dhufee common ion warri qaban common ion kan ta'e tokko jechuudha gaafa dhufeetti dabalamu equilibrium keenya yookaan gara mirgaatti yookaan immoo gara bitaatti maal godha jechuudha shift godha jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha the common ion effect occurs when a given ion is added to an equilibrium mixture that already contains that ion. It is the shift of an ionic equilibrium caused by the addition of the solute provides an ion that takes part in the equilibrium jedha. Kana theory akka bitaasin hin galle fakkeenyaatiin sanitti agarsiisu asirratti jechuudha. Mee iddoo kanatti consider a solution of acetic acid. Acetic acid consider goonuti in which you have the flowing acid ionization equilibrium. Amma asirratti acetic acid ni gaafa dissociate ta'u jechuudha waterii faana gaafa wal nyaatu acetic acid plus water gaafa goonu jechuudha acetate acid plus hydronium ion kan inni kennu kuni beekamaadha. Amma gaas irratti yoo akka carraate hydrochloric acid totti daballe. Iddoo kanatti maal jira? Suppose you add hydrochloric acid to this solution. Amma solutionii kanatti hydrochloric acid yoo daballe. What is the effect of acid ionization equilibrium? Acid ionization equilibrium kana effecti maal irratti fida? Hydrochloric acid yoo itti daballe. Akkuma beeknu hydrochloric acid ni gaafa dissociate ta'u eenyu feenyatti kan dissociate ta'u yookaan immoo waterii faana wal nyaate jechuudha. Waterii faana gaafa wal nyaatu completely dha miti kan dissociate ta'u sababiin isaa maalidha? Hydrochloric acid is what? It is strong acid dha waan ta'eef jechuudha. So gaafa wal nyaatu maalidha kan inni kennu? Hydronium ion aqueous plus chlorine ion dha miti kan inni kennu jechuudha. So asirratti gaama kuni dhaqee wal nyaatisa kanatti dabalame taanaani hydronium ion asitti maal ta'a jira miti completely dha kan dissociate ta'e jechuudha. So asirratti dhufee gaafa hydronium ion daballu iddoo kanatti hydronium ion maal ta'a jechuudha? R ta'a jechuudha plus hydronium ion aqueous keenya jechuudha. So hydronium ion kuni asirraatiin itti dabalame taanaani reakshiiniin kun gara kamitti deebi'a jechuudha amma akka Chatelier principle jechuudha gara duubaatti deebi'a jechuudha. To the shifts to what? Shifts to the left. Shifts to the left. Amma galaala hydronium ion kuni gaafatti dabalamaa deemu reakshiiniin kun maal ta'a jechuudha? Shifts to the left ta'a jechuudha. Kanatti sana booda immoo maal ta'a dhiibbaa fida jechuudha. pH isaarratti illee dhiibbaa ni qabaata jechuudha. pH isaarratti illee dhiibbaa ni qabaata jechuudha. So iddoo kanatti egaa maal jedha? Because hydrochloric acid is a strong acid, it provides hydronium ion. Hydronium ion dha kan inni
produce godhu jechuudha. Iddoo kanatti kuni hydronium ion akka kanatti sirreeffadha. Hydronium ion which present on the right side of the equation of acetic acid solution. Ionization. Isan jalqaba irratti iddoo kanatti seettime jechuudha. Hydronium ion karaa kana jira. Sana booda gamma according to Chatellier's principle, the equilibrium composition should shift to the left. Amma akkuma amman sinin jedhe gara duubaatti dha yookaan to the left itti dha jechuudha. Kan inni shift godhu. Sababiin isaa maal bira more hydronium ion is added to the ionization of acetic acid itti dabalameera waan ta'eef jechuudha. And the degree of ionization of acetic acid is decreased by what? By the addition of strong acids. Sababii kanaatiif gamma ionization of acetic acid maal ta'a jechuudha decrease ta'a jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Laala iddoo kanatti hydronium ion kuni gaafa dhufetti dabalamu iddoo kanatti jechuudha. Kuni maal taanne gara duubaatti deebi'aa jenne. So gara duubaatti deebi'e jechuun acetic acid kuni carraan itti waterii faana wal nyaachuusaa maal jechuudha? Almost zero dha jechuudha. Xiqqaachaa deemaa jechuudha. Kan dura ture irraati maal ta'a deema jechuudha? Xiqqaachaa ture, xiqqaachaa deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu pH isaa irratti dhiibbaa fidaa jechuudha. Dhiibbaa fidaa jechuudha. Inni kan biraan another example biraa mootoo fudhanne jechuudha. If sodium acetate and acetic acid are dissolved in the same solution. Solutionii wal fakkaataa keessa yoo jiraatan jechuudha. Eenyu fa'i sodium acetate fi akkasuma immoo acetic acidiin jechuudha. They both produce and ionize to acetate ion. Ions we can represent the effect of acetate salts of the acetic acid equilibrium as iddoo kanatti kuni siriin kuni iddoo kanan jirtu sorry. So acetate ioniin lamaan isaanii iyyuu ni kennu. Kana jechuun jalqaba irratti mee fakkeenyaatiif sodium acetate haa barreessu. Sodium acetate jechuun akka kanaatti miti kan inni barreessu. Sodium acetate kun itis conjugate base dha. Conjugate base kun immoo strong base ture waan ta'eef jechuudha. Strong conjugate base ture waan ta'eef jechuudha. Kuni maal ta'a completely dha kan inni dissociate ta'u jechuudha. Completely gaafa dissociate ta'u CH3COO minus kuni aqua acid plus sodium ion ta'a jechuudha asirratti. Gaafa dissociate ta'u. Akkasuma immoo inni kan biraan maaltu jira? CH3COO CH3COOH yookaan immoo acetate ion kun immoo jechuudha weak acid dha waan ta'eef inni immoo reversible reaction ta'a jechuudha. Double arrow fayyadamna sana booda maal uumanni immoo acetate ion plus hydronium ion dha jechuudha kan iddoo kanatti uumamu. Amma gara alaas irratti kuni solutionii wal fakkaataa keessadha kan isaan jiran. Solutionii wal fakkaataa yookaan immoo in the same solutionii keessa gatii jiran jechuudha. Solutionii tokko keessa gatii jiranii acetate ioniin kuni maal ta'eera amma it is completely acetate sodium acetate kuni completely kanatti jijjiirameera waan ta'eef yookaan immoo dissociate ta'eera waan ta'eef jechuudha. Asirratti gamma acetate ioniin acetic acidiin kun jechuudha gaafa dissociate ta'u acetate ioniidhaa fi hydronium ioniin nu kennaneera. Garuu mamaadha solutionichuma keessa immoo jechuudha sodium acetate irraati kan dhufe acetate ioniin kun jechuudha maal itti dabalameera jechuudha. Kanaafiyyuu gamma maal qabna jechuudha nuti asirratti concentration of acetate ioniin kun maal ta'eera jechuudha dabaleera jechuudha. Kanaafiyyuu concentration kun erga dabaleetii reactionii kana maal godha jechuudha shift to the left godha jechuudha gara duubaatti deebisaa jechuudha iddoo kanatti shift to what to the left. Sababii maaliifidha? Acetate ion irraati kan dhufe yookaan immoo sodium acetate irraati kan dhufe acetate ioniin kun jechuudha reactionii kana guutummaa isaa gara kamitti jechuudha kan shift godhu to the left godha jechuudha. Kanaafiyyuu acid association yookaan immoo dissociation of acetic acid kana maal godhe jechuudha ni hir'isaa jechuudha isa kana akkasiin hubattan hin barbaada jechuudha. Meegaa amma kuni common ion effectiin kuni acidii irratti dhiibbaa akkamii fida yookaan immoo pH irratti dhiibbaa akkamii qaba akkasumallee kan base irratti illee akkasumadha kan isin beekuu qabdan jechuudha base irratti illee. So example kitaaba keessan irratti jiru irratti mee fakkeenya tokko jedhee isin agarsiisu. Determine the concentration of hydronium ion and the concentration of acetate ion in a solution that is 0.1 molarity in both acetic acid and hydrochloric acid. Hydrochloric acid jira kan biraa maaltu jira? Acetate yookaan immoo acetic acid immoo keessa jira jechuudha. Lamaan isaanii concentration isaanii maadha? 0.1 dha. 0.1. Asirratti hydrochloric acid gaafa dissociate ta'u jechuudha. Waterii faana wal nyaate iddoo kanatti maallu kenna? Hydronium ion aqueous plus chlorine ion dha kan inni kennu jechuudha aqueous. Asirratti gaa kuni hydrochloric acidiin kuni completely dissociate ta'a waan ta'eef jechuudha. Kuni 0.1 erga ta'eeti kunis immoo meeqa ta'a jechuudha 0.1 kunis immoo 0.1 ta'a jechuudha. Asirratti wanti bitaas akka bitaas hin galle
kuni 0.1 dha. Akkamittiin 0.1 0.1 si'a lama akkamitti ta'a jechuudha. Kun lama walitti daame 0.2 ta'a akkan jenne jechuudha. Asirratti kuni molecule dha waan ta'eef kun seeruma dha bakka. Uma wanti gochaa jiru. Kanaafiyyuu gaafa gargar digamu kun 0.1 dha. Kunis immoo meeqadha? 0.1 dha. So erga kanatti jiraatee gaama kan nuti gaafatamne garumaadha concentration of hydronium ion and concentration of acetate ion dha kan nuti gaafatamne jechuudha. So asirratti galaala CH3COO kun yookaan immoo acetic acidiin kun jechuudha. Gaafa dissociate ta'u yookaan immoo waterii faana gaafa wal nyaatu this reversible reaction dha waan ta'eef bifa kanaatiin kan inni taa'u jechuudha. Kun aqua acid plus hydronium ion. Amma gaa asirratti ilaala. Jalqaba irratti acetic acidii kana concentration isaa meeqa qabna? Amma nuti equilibrium concentration barbaadna waan ta'eef jechuudha. Akka party 4 irratti ilaallee iddoo kanatti initial concentration jedhee barreeffadhu. Initial concentration iddoo kanatti immoo change iddoo kanatti immoo equilibrium concentration. Sana booda initially kun meeqa ture? Acetic acidiin kun 0.1 ture. Inni kan biraan acetate ioniin kun meeqa ture? Acetate ioniin kun isa acetic acid irraatti dhufurraatiin kan hafe kan biraa jira as keessa hin jiru. Kanaafiyyuu initially 0 ture jechuudha. Garuu iddoo kanatti hydronium ioniin 0 ta'u akkasa party 4 irratti ilaalle sana jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Hydronium ioniin jalqabumaa eenyu keessa tureera? Hydrochloric acid irraatti kan dhufee jira. Inni immoo meeqadha? 0.1 dha jechuudha. 0.1 tureera jechuudha iddoo kanatti. Kuni isa party 4 irratti ilaalle faana garaagarummaa qaba jechuudha. Isa party yookaan immoo video party 4 irratti kanan isin hojjedhee dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Achirratti maal qofa ture? Hydrochloric acidiin hin jiru waan ta'eef hydronium ionis 0 jennee fudhanne, acetic acidis immoo no, acetate ion kanas immoo maal jennee fudhanne? 0 jennee fudhanne. Garuu immoo asirratti hydronium ioniin kuni concentration isaa 0 ta'uu jechuudha initially. Sababiin isaa maalifidha? Jalqaba maaltu ture? Hydrochloric acidiin kun tureera waan ta'eef jechuudha keessa. Inni kan biraan change kan jedhu kanarratti akkuma isa dura barreessinetti barreessina. Kuni minus x ta'a. Kun immoo positive x. Kunis immoo positive x. Sababiin isaa maalifidha? Kuni gaafa dissociate ta'aa deemu jechuudha. Due to time increase ta'aa deemaa jechuudha isaan kun. Asirratti maal ta'aa deemu? Hir'achaa deemu jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti kana equilibrium constantiin isaa maal ta'a jechuudha? 0.1 minus x ta'a. Kanas immoo walitti daana jechuudha. Kun x ta'a. Kun immoo 0.1 plus x ta'a jechuudha. Sana booda gaamma concentration isa kanaa fi kan isa kanaa barbaaduudhaaf jechuudha. Kan hydronium ioniidhaaf fi kan sodium acetate kana barbaaduudhaaf jechuudha. Maal goona jechuudha meelana Ka fayyadamna jechuudha. Kan immoo dissociation constant. Ka ni qixxeetaa maa jedhamee barannee ture kana dura it is the product of the concentration of acetate ion times the concentration of hydronium ion divided by the concentration of what? The acetic acid. Kana akka kanatti akka inni kennamu Ka walitti ilaalle ture kanatti jechuudha. So asirratti gaa Ka kan eenyu fudhanna? Kan acetic acid fudhanna jechuudha. Kan acetic acid Ka keenya meeqadha? It is 1.8 times 10 the power of negative 5 dha. Kuni beekamaadha. Is equals to concentration of acetate ion. Concentration of acetate ion ini equilibrium irratti meeqadha? X dhaan jedhamtu kanatti. X times inni kan biraan immoo concentration of hydronium ion. Concentration of hydronium ion asitti meeqadha? 0.1 plus x dhaan 0.1 plus x divided by initial concentration of what? Acetic acid. Inni immoo meeqadha? 0.1 minus x ta'a jechuudha. At equilibrium irratti jechuudha. Sana booda erga akkasitti barreeffannee booda kana dura maal fayyadamne ture? Gatiin x garmalee xiqqoodha waan ta'eef maal gochuu dandeenya? Approximation method fayyadamuu dandeenya. Kana jechuun 0.1 minus x is equals to approximately is equals to 0.1 and also 0.1 plus x is immoo approximately 0.1 jennee fudhachuu dandeenya. Sababiin isaa maalidha? Gatiin x garmalee xiqqoodha waan ta'eef. Dhuma irratti check gochuun sinirra jiraata garuu jechuudha. Kana jechuun percent of ionization isaa 5% dha gadi ta'uun irra jiraata jechuudha. So iddoo kanatti gaa 1.8 times 10 the power of negative 5 is equals to asirratti gaa kuni maal ta'a jechuudha? X ishee kana balleessuu hin dandeenyu times iddoo kanatti immoo 0.1 plus x jechuun maal jechuudha? 0.1 dhaan 0.1
divided by kun immoo 0.1 minus x jechuun isa maal jechuudha neera 0.1 idhaan neera. So iddoo kanatti egaa 0.1 kun 0.1 kana na balleessu kun maal qofaa tafa jechuudha x qofaa tafa jechuudha. X is equals to 1.8 times 10 to the power of negative 5 ta'e jechuudha. Sana booda egaa iddoo kanatti akkasitti barreessinee booda concentration of eenyu barbaadinu hin jedhe iddoo kanatti. Concentration of hydronium ion and the concentration of acetate ion barbaadinu hin jedhe. Iddoo kanatti immoo the equilibrium concentration of acetate ion ni eenyu faana wal qixxaataneera x faanadha. Kanaafiyyuu the concentration of acetate ion is equals to x is equals to meeqa neera 1.8 times 10 to the power of negative 5 finneera jechuudha. Inni kan biraan immoo concentration of hydronium ion is equals to maalan immoo 0.1 plus x dha jechuudha. Akka iddoo kanatti barreessine kana booda 0.1 plus 1.8 times 10 to the power of negative 5 ishee kana walitti daane deebishii dhumarratti kaa'uudha jechuudha. Kana walitti daa'uudhaatii fi dirqama iddoo kanatti maal gochuu qabdu 1.8 times 10 to the power of negative 5 kana gara decimal number'itti erga jijjiirtanii booda 0.1 faana walitti daatu malee 0.1 plus 1.8 1.9 times 10 to the power of negative 15 negative 5 dhufa jettanii akka iddoo goggortanii hin nyaatamne jechuudha. So erga kana laalle booda inni kan biraan immoo exercise 1.9 immoo wal faana laallu. Exercise 1.9 kunis common ion effect keessa jira jechuudha. Asirratti maal jedha? Eerra kan jiru calculate the pH of a solution containing 0.2 okay color yaadi jiru. Calculate the pH. Asirratti kan nuti gaafatamne pH kan nuti calculate goonudhaaf. Of a solution containing what? 0.2 molarity. Of what? Of acetic acid and 0.3 molarity of sodium acetate. Asirratti gamma laala sodium acetate no acetic acid ni 0.2 nu kenname molarity isa akkasuma immoo 0.3 molarity of sodium acetate ni nu kenname jechuudha. Asirratti gamma jalqabarratti kan nu kenname kana lamaan isaanii mee dissociate goone alaallu. Asirratti gaafa dissociate goonu sodium acetate kana jechuudha. Sodium acetate gives gaafa dissociate ta'u jechuudha. Completely dha kan dissociate ta'u kunis immoo maaliif acetate ion plus sodium ion ittidha jechuudha kan dissociate ta'u. So iddoo kanatti egaa kuni 0.3 tu nu kenname initially jechuudha. Iddoo kanatti kunis maal ta'a jechuudha 0.3 kunis 0.3 dha. Sababiin isaa maalidha kuni completely dissociate ta'u wantidha. Sababiin isaas immoo acetic acid yookaan acetate ion inni kun jechuudha. Conjugate base kuni strong base dha wantidha jechuudha. Inni kan biraan immoo egaa CH3COOH inni kun immoo jechuudha gara kamitti dissociate ta'a CH3COO minus plus hydronium ion ittidha jechuudha kan inni dissociate ta'u. Kan inni dissociate ta'u jechuudha. So erga kanatti barreeffannee booda gamma asirratti immoo kana gaafa initially jennee iddoo kanatti akka nuti initial concentration akkasuma immoo change akkasuma immoo iddoo kanatti equilibrium concentration jennee akkaan. Asirratti kuni initially meeqa ture meeqa nu kenname it is about 0.2 molarity dha kan nu kenname iddoo kanatti akkuma argitan kana jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti acetate ion kun jechuudha amma gaafa inni kun dissociate ta'u 0 dha. Maaliif kuni weak acid waan ta'eef yeroo muraasa booda kan inni dabalaa deemu. Garuu immoo asirratti maal acetate ion kun jechuudha sodium acetate irraatii kan dhufe 0.3 immoo jalqabamaa keessa turedha jechuudha. Kanaaf iyyuu initially meeqadha jechuudha kuni 0.3 ta'a jechuudha. Maaliif inni kun gaafa dissociate ta'u yeroo barbaadu baqatis completely dissociate ta'a second muraasa keessatti dissociate ta'a immoo jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti hydronium ion kun garuu meeqadha 0 dha. Sababiin isaa maalifidha? Sodium acetate keessa hydronium ion hin jiru. Asitti immoo acetic acid kun immoo jechuudha yeroo keessadha kan inni dabalaa deemu jechuudha. So change isaa iddoo kanatti kun x jedha jenna kun immoo positive x kunis positive x ta'a jechuudha. So equilibrium concentration keenya maal ta'a jechuudha amma 0.2 minus x kun immoo 0.3 plus x kun immoo x taati jechuudha. Erga bifa kanaatiin hojjennee booda jechuudha. Akka kanaatti sana booda miila maal fayyadamna jechuudha amma Ka fayyadamneeti hojjenna jechuudha. Ka is equals to this concentration of acetate ion times the concentration of hydronium ion divided by the concentration of the acetic acid at equilibrium kan jiran jechuudha. So Ka ni kan acetic acid meeqadha? It is 1.8 times 10 to the power of negative 5 is equals to what is the concentration of acetate
ion at equilibrium it is 0.3 plus x dha jechuudha. Inni kan biraan immoo concentration of hydronium ion immoo meeqadha? X dha. X dha jechuudha. Divided by the concentration of what? The equilibrium concentration of acetic acid. Inni immoo meeqadha? 0.2 minus x ta'a jechuudha. Minus x. Asirratti ilaala. Isa silaa irratti kan nuti hojjenne jechuudha. Concentration of hydronium ion ture kan itti daamaa ture jechuudha. Acetate ion 0 ture. Asirratti common ion effect jiru sanadha kan inni murteessu jechuudha. Asirratti ilaala fakkeenyaatiif kun asitti 0.3 plus x ture kan nuti fayyadamne. Iddoo kanatti immoo acetate ion irratti hin jiru ture 0 ture jechuudha initially. Asirratti kan itti dabalame eenyudha? Hydrochloric acid dha. Hydrochloric acid kun immoo gaafa dissociate ta'u eenyudha kan inni kennu? Hydronium ion dha jechuudha. Common ion effect keenya asitti meeqa? Eenyudha? Hydronium ion dha. Asitti immoo common ion effect keenya eenyudha? Acetate ion dha jechuudha. Isa kana akkasiin gargar baastanan barbaada jechuudha iddoo kanatti. Sana booda iddoo kanatti erga akkasiin booda asirratti sammasi dabalee mee wanti haa fayyadamu. Approximation method jechuudha. Approximation method irratti 0.3 plus x ni is approximately 0.3 dha jennee ajaa'nu. Sababiin isaa maalidha? X is less than 0.3 dha jennee waa ajaa'nu dhatif jechuudha. Akkasuma immoo 0.2 minus x is approximately 0.2 faana wal qixa dha jennee ajaa'nu. Approximation dha waan. Dhumarratti check gochuun immoo sinirra jiraata jechuudha. Percent of ionization isaa. So, iddoo kanatti egaa 1.8 times 10 the power of negative 5 is equals to 0.3 plus x jechuun maal jechuudha neera 0.3 ta'aneera. Times x hin jira jechuudha iddoo kanatti. X noo gara malee xiqqoodha. Maala iddoo kanatti itti baay'isnaa jechuu dandeessu. X kun gara malee xiqqaatu iyyuu malee jechuudha. Baay'isuu irratti keessaatiin balleessuun yennaa idaanu garuu 0.3 irratti idaanee dhiisnee dhiibbaa wadaa hin fiddu waan ta'eef. Garuu yeroo baay'atu maal ta'a dhiibbaa fidaa jechuudha. Haa xiqqaatu iyyuu malee. Divided by 0.2 taati jechuudha isheen kun immoo. Sana booda kana qaxxaamura baay'isnee maal ta'a 0.3x is equals to it is 1.8 times 10 the power of negative 5 times 0.2. Kana jechuun sana booda gatiin x dhuma irratti kan nuti argannu jechuudha. Gaafa calculate gootanii it is 0.000012. Kanadha gatiin x nuti argannu jechuudha. Gatiin x nuti argannu jechuudha. Asirratti gaa kan nuti gaafatamne maalidha? pH akka nuti barbaannudha. Kan nuti gaafatamne jechuudha. So, pH jechuuni asirratti gaa kuni erga kana ta'eeti jechuudha. Erga kana ta'eeti iddoo kanatti concentration of hydronium ion barbaaduu qabna miti pH barbaaduudhaatiif jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? pH jechuun maal jechuudha? Tani baranne ture kana dura. pH is equals to this negative logarithm of what? The concentration of hydronium ion dha jenneeti walitti ilaalle ture. So, the concentration of hydronium ion immoo qixxeetaa akka reactionii kanaatti jechuudha. Meeqadha? It is concentration of hydronium ion immoo meeqadha? X wajjinitti wal qixadha waan ta'eef is equals to x is equals to 0.00012 ta'a jechuudha. So, erga kana harka kanatti hojjenne booda pH keenya gaafa barbaannu jechuudha is equals to negative logarithm of meeqa ta'a jechuudha 0.00012 taati jechuudha. Kanannaa calculate goonu meeqa dhufti dhuma irratti 4.9 dhufa jechuudha pH keenya almost. Na kana fakkaata jechuudha. Oddoo kanatti garuu x kuni akka inni percentii sanaatii gad kan ta'e check gochuun sinirra jiraata jechuudha. Check gochuun sinirra jiraata jechuudha. Kana akkamitti check goona wettanii percent of ionization keenya meeqa ta'uu qaba? Less than 5% ta'uu qaba jechuudha. Isas immoo akkamitti barbaanna? Concentration of hydronium ion kana eenyuutiif irra jechuudha. The initial concentration of acetic acid dhaatiif irra dhibbaatiin gaafa baay'isnu jechuudha. Inni kan biraanii walitti madaaluudhaaf jedhee B irratti maallu gaafate what would be the pH of 0.2 molarity of acetic acid solution if no salt is presented. Asirratti saltiin inni kun yookaan immoo ashaboon sodium acetate jennu kun hin jiru yoo ta'e pH isaa meeqadha asirratti kan nuti gaafatan. Sababiin isaa maalifidha kan inni kana kaasee irratti common ion effect maal fidanneera? Dhiibbaa ni fidanneera. Eenyurratti pH wanticha irratti jechuudha. So, iddoo kanatti egaa isa kana pH isaa barbaaduudhaatiif jalqaba maal gochuu qabna jechuudha. The equilibrium constant the equilibrium concentration isaanii barbaaduu qabna. Isa barbaaduudhaatiif immoo dirqama equation isaanii barreeffachuu qabna jechuudha. So, acetic acid gaafa dissociate ta'u iddoo kanatti plus wateriin akka jirutti assume godhaati. Sana booda gaafa dissociate ta'u maallu kennanneerra acetate ion plus what? Plus hydronium ion dha jechuudha kan inni kennu. Asirratti iddoo kanatti yeroo tokko plus water jechuu dhiisuu danda'a. Asitti
hydrogen sadeessaa dhufee akkamitti wal madaala manaamin jettanii akka finniphifnee jedhanii iddoo kanatti plus water jedhee barreessuu dhiisuu danda'a kitaabni tokko jechuudha. So iddoo kanatti egaa isa barreessuudhaatii fi akkuma paartii 4 irratti yookaan immoo viidiyoo paartii arfaffaa irratti walitti ilaalle iddoo kanatti initial concentration jennee ni barreeffanna. Initial meeqa ture 0.2 kuni 0 ture kunis immoo meeqadha 0dha. Sababiin isaa maaliifidha amma asirratti saltiin hin jiru waan ta'eef jechuudha. Sana booda iddoo kanatti immoo maal goona jechuudha change jennee barreeffannaa jechuudha. Change isarratti immoo kun negative x kun immoo x positiveadha kunis immoo positive x ta'a jechuudha. Sababiin isaa dabalaa deema waan ta'eef. Inni kan biraan iddoo kanatti maal goona equilibrium concentration jennee barreeffannaa jechuudha. Equilibrium concentration keenya meeqa ta'a 0.2 minus x inni kun immoo plus x ta'a kun immoo 0 plus x taati jechuudha. Sana booda erga kanatti barreessinee booda maal goona jechuudha amma Ka fayyadamneeti equilibrium constant gatii x barbaadna jechuudha. Is equals to this concentration of acetate ion times the concentration of hydronium ion divided by the concentration of acetic acid goonee barbaadna jechuudha. Sana booda Ka keenya meeqadha 1.8 times 10 the power of negative 5 is equals to concentration of acetate ion immoo maadha x dha times the concentration of hydronium ion is meeqadha x dha divided by the concentration of acetic acid immoo meeqadha equilibrium irratti 0.2 minus x ta'a jechuudha. Sana booda approximation method fayyadamnutu 0.2 minus x qixxeeta approximately 0.2 dha jennee consider goon. Sana booda maal ta'a 1.8 times 10 the power of negative 5 is equals to x times x in x square ta'a divided by 0.2 minus x immoo maal jenneerra 0.2 dhaan irra jechuudha. Sana booda kana maal goona jechuudha qaxxaamura baay'isna jechuudha. Sana booda 1.8 times 10 the power of negative 5 times 0.2 is equals to what x square ta'a jechuudha. Sana booda kana walitti baay'isnu. Kana walitti baay'isnu maal ta'a 0.36 times 10 the power of negative 5 is equals to x square taati jechuudha. Sana booda kana dikka kanatti barreeffannee booda kana x gatii x barbaaddaatiif x qixxeeta maal ta'a jechuudha. This is square root of 0.36 times 10 the power of negative 5 ta'a jechuudha. Sana booda valuun x keenya qixxeetaa meeqa ta'a? It is about 0.001891 akkasii ta'a jechuudha gatiin x keenya. Sana booda gatiin x kuni sirriidha moo sirrii miti approximation keenya isa jedhu check gochuu qabdu jechuudha. Maal barbaadani percent of ionization keenya jechuudha. Percent of ionization jechuun isa paartii arfaffaratti walitti ilaalle jechuudha. Asirratti egaa valuun x kun eenyu faana wal qixxaadha. That is the concentration of hydronium ion dha jechuudha. Concentration of hydronium ion. So percent of ionization gaafa barbaadnu jechuudha. Iddoo kanatti percent of ionization is equals to neti that is the concentration of hydronium ion divided by the concentration of acetic acid isa jalqaba ture jechuudha. Initially jennee barbaadna jechuudha. Kana jechuun immoo qixxeetaa meeqadha? It is 0.00189 divided by 0.2 times 100% gooneti barbaadna jechuudha. Percentiin isa kana maal ta'uu qaba? It must be less than 5% ta'uu qaba. So iddoo kanatti concentration kana adda arganne booda kuni kan eenyu faana wal qixxaata? Kan hydronium ion faana wal qixxaata is equals to x is equals to 0.0019 akka kana jechuudha. Sana booda kan adda kanatti barreessine booda amma pH barbaaduudhaatii fi maal goona jechuudha. pH is equals to this negative logarithm of what? Negative logarithm of concentration of hydronium ion ta'a jechuudha. So is equals to negative concentration of negative logarithm of 0.00189 kana gaafa barbaadnu jechuudha. Dhumarratti meeqa arganna? Dhumarratti meeqa ta'a jechuudha. Kun it is about 2.72 taati jechuudha. Isheen kun immoo pH isaa. Laala gamma asirratti yeroo common ion effectiin hin jiraanne meeqa ta'e? It is 2.72 dha. More dissociate ta'eedha jechuudha. Hammi asiidummaa isaa maal ta'eedha? Dabaleera jechuudha. Otoo common ion hin jiraatin. Garuu yeroo common ion hin jiraate iddoo kanatti yookaan immoo acetate ion yookaan immoo sodium acetate kun ennaa jiraatu jechuudha. pH keenya meeqa arganne ture? 4.92 arganne jechuudha. Kanaaf iyyuu gamma asirratti ilaala. Silamaa isin jedhatan ture. Gaafa acetate ion kun itti dabalamaa deemu reaction kun gara kamitti dhanne kan inni shift ta'u gara duubaatti yookaan immoo to the left. To the left gaafa dissociate ta'u jechuun hammi kun itti dissociate ta'u maal gochaa jira jechuudha. Xiqqeessaa jira inni miti. Kanaaf iyyuu hammi pH isaas maal ta'aa deema jechuudha. Guddachaa deema jechuudha. Kana jechuun hammi asiidummaa isaa xiqqaate hammi beezummaa isaa maal ta'aa deema jechuudha. Dabalaa deema jechuudha. So inni kun kana fakkaata.
wanti isiniin galle yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo itti irratti paartii 6ffaa buffer solution kan isin abdiidhaan eegaa jirtan waliin ilaalla jechuudha. So agasittuu subscribe share gochuudhaatiin nu deeggaraan isiniin jedha. Galatooma nagaatti.